المبراسي رقبته مال أنا مبراتك يصير رقبته مالي بريتا أتون مبراسي رقبته أمبر كأني ناس يجوا كأني دوبا كأني نما يصير بافتجاني ما نخنا نتوبني كأني تاتي نماتو يسوي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ردفتوا في خبجمتوا تخيني جرجرتوا سنين جتا جرانوتيز جادا خيسم ملي نجا فيك أبتن نجا قمنا ججباتني رفتي جرتي أمالي دنياتو بسني ديبتي جرتي دنياتو بأرمال قبتي رفتي چون كيسن علمو الراس وانا جائبة والله قد جائبة وانا جائبة تكان قبتي سني رفي داوتو تخيجا وهم داو كخيس خيات اللي وهم دخي إبس دراني سنت إبسا جرا أمالي سلمتي مسدا arraati qodura abbaa mana kiyyaa dhiyootan hin jiru arraan tana dhufee timicoo illee sanna bira quba qaba eessa kuttee naan jennaan firaareetiin jira akkanaa sababa fatiyaa toobirratti jaarsasii jaalattee irrattiin isiif irraa baasee jeeni fiidiyoo amma duraanii barbareetti dibee sanis na arge akkamittiin tala dhalaa akkas gootaa jeen akka jechuudha. Ani badiin daleenee jaartii intala jaarsa namaa jaalattu ammallee irraan oruu jeetiin afaan isa bubbutee jiru. Ati obboleettii dhalaatee wajjin dhalannee naan je obboleettii dhalaatee wajjin dhadhu sani baala kee akkasiin fadhu firaareetiin jira sababa isiittillee dhalaan na tumuu geessee nallee tumanii mana kiyyattillee na tumanii naan sitti qeessitee naan je sitti qeessitee akkamiin namni mana namaa dhufe kabaja qaba akkamitti ariitaa intala guyyaa takka wajji nyaatte akkamitti ariitaa naan je bagaan ari'ee nama jaarsa keetirraa illee quufan qabu jubaarillee na jaalatee anillee isa jaaladhee baarillee na jaalatee anillee isa jaaladhee bagaan jala deemee bagaan jaaladhee naan jetteetiin saneecha firraa ari'ennaa ari'uun qabdu naan jee. Sanumaafuu yaa daawwattoota kiyyagaa ani akka mataa kiyyaatti kunoo dachaasuubillee na bira jira. Mana kiyyaa eegaan illee mana kanaa baasii fuula naa kan nu didee nyaata na nyaadhu nyaataan godhu siin nyaatu. Hinyaatu itti. Maalii fariitaa? Dhalaadhaa namni kuni maalii fariitaa? Yaani angawaa dhalummaa siitiif rifatuu fi waa isuma sanuu jaalatu ani isa kanaas hin beekne maalii fariitaa isii yoo deebisuu baatte bultiin teetis hin jirtuu naan jee. Sanirratti inni naan jee dachaas fiyyaamee dachaas waan kanaatis arguu qabdaa. Atillee quba qabdaa fiyyaame. Takkanaatiin siin jaa daawwattoota kiyya sababa isiitti kunoo bultiin diigamuuf deemtee. Jaarsi kiyya fuula nu dhorkatee sooba isiitti isii mana kana deebisii nu bira dhuftee namni nama dhufee akkamitti Oromoon safuu qabdi intala manarraa ariitaa naan jeetteeti naan odaatti saniifuu kaameeraa bagasitumtee dhalummaan sanuu bagasitumtee naan jeera. Walla. Bagasitumtee akkamitti nama si dhufee nama guyyaa takko hojii nyaattan akkamitti ariitaa naan jee bagaan ari'ee nama arrallee jaarsa namaa baafatu bagaan ari'ee naan baga ariitee miti wallaahi isii fiduu baatte mana kanaan irraa deemtaa naan jee. Ammallee bultii teessan diiguuf deemti dubbin. Mana kanaa isii fiduu baannaan ni deemti anammoo ilillee hin fidu bultumati keessanii diigama malee. Ani deebisi jaani. Anammarree allallee borullee daawwattoota kiyya ilillee deebisaallee hin jiru nillee hin fidu bultumati keessantuu diigama hoo bultiin tiyya sababaa ililleetiin diigamte isinilleen akkanumatti harkaadha haa diigamtu. Ani bultiin baartortee bultiin tiyyoo diigamte irran kaa'en dachaasuu kasilaa akkasitti amartii itti kaatee waa meeqatti gotee itti maallaqa meeqa baasan numa dhabeemi an bultiin tiyyaa diigamtu takkanaatii daawwattoota kiyya isarraayis waan inni juumus duniyaa qofaa miti isarraayis waan inni juu walumaan barraa kaameraa keenya dhoofadheetiin akka nama dachaasitti isa himatuutti dachaasitti isa himadhaa walumaan ka daawwannu ta'a. Efittiin as yaametti kaameraa awwaalatti deema awwaaladhu kaameraa. Takkanaatii daawwattoota kiyya kaameraa kiyyaasitti awwaaladheetiin jira. Amma fiyyaameetiin dachee taa'eeti fiyyaameetiin waa inni juu walumaan ka daawwannu ta'a isinis dhagaafitti azaameetiin waan qophatti naan jeesan garteemi fuula daawwattootaa durattis haanaan juu akkanumatti harkaa dheeritti waan amanan hin qabdu kamana keessaa tukkan naan jaa baareen waan irra laalluu hin qabnu takkanaatiin isiniin jaa waliin irraa barra niyyaa. السلام عليكم. ايش سويت؟ ما زلمه بدها كم؟
Kunuun jira waatis dalagaa irraa hin dibatu. Yaa akhi dalagaan miila na furu na fuutee bara dhiyoo ta'a. Akkamiin Asumaan gadi na achuma bula yiniiti. Achuma bulu jirraa dhiyoo ta'a. Akkamitti? nagaa odeessi. Qilleensi maal jedha? Qilleensi bareedaadha. Maaltu sin seenaa? Sheexanaa sin seenaa fakkaatti isinis. Sheexanni seen hin jiru. Dachaa sammuu waan sitti himadhuu jira. Maaliif na yaamtee jechuun keenoo oltu beekadhu. Wanni si yaameef abdii ilillii maa manaa baaftatti guyyaa lama guutuu eega bakka dalagaa irraa dhufe qoonqoos nyaachuutti hin jiru muciyyoo sana hin deebistu malee bultiin deetis hin jirtu. Duraanis illee tan anarraan bare anaaf fidee mana kana. Walaa atillee narraan barte. Anuu siin na barsiise manuma kanatti? Anis siis anumaaf barsiise. Barree dhufne hojii nyaanne hojii dhuyne sanirraan deebite egaa baar kana jaalatte. Baar kana jaalatte abbaa manaa abbaa yaani fatiyaa haa fatiyaa nuti fatii umaan quba qabnaa beekadhu. Baar fatii umaan quba qabna. Baar manaa baaftee makiinaa keessa galchite quba qabda. Magaalaa Oromoo. Sababa sanitti sababa isin biraa baaftetti mana kiyya kanaan odoon quba qabne fiidiyoo marattee gadhiifte. Fiidiyoo marattee gadhiifnaan fatiyaan dhuftee fiidiyoo akkamiin mana kee marattee as teesseen arrabsitee ettee nakkaate jechuudha. Fatiyaa tanaas kabaja walii qabnaa hin jaalladha. Fatii ummaanuu. Fiidiyoo irratti agartee jirta. Duniyaa akkamitti miciyyoon tun mana kee teesseen arrabsitee ettee nakkaate. Ani quba hin qabu mana diiwaana seentee fiidiyoo marattee gadhiisteeti dhiifamaa jeeniitiin silaa dhalaa biraa taate harkaan nurraan ooltu akkasitti kaase eegatu quba hin qabne dhiifame ettee kuttee jechuudha Fatiyaan. Obboleettii baartuuf taati obboleettii baari ayyaani hanaan mana kanatti akka isaan dhufanii na tuman arguu jirta quba qabda. Atilleen gaafii na gaafatte akkamiin mana kee kana teessee na arrabsitee ettee atilleen na gaafatte. Dhuguma. Isin hundi akkasitti quba qabdan jechuudha. Deebitee dheengadda liinaallee miciyyoon liinaa jeniif sanillee tumsa isin naa dhuftee mana kanatti waa meeqanaan jette. Obsumatti hin jire jechuudha. Namni hundi sirratti xiyyeeffate sababa isii. Namni hundi sababa isii narratti xiyyeeffatee narraa bahii jeef irraa baasee bire yoon irraa baasee badiin qabaa isitan. Isiinis waa lafa hin dandamne jaarsa keetti irraa qofan qabu isin jette. Intala akkamittiin jaarsa namaa jaalattaa ati daddara malee numa dhabdeennaan irraa naqamnaan jaarsa keetti irraa illee ooluu naan jette. Inninis akkuma isaanii san siin jedhe. Innilleen akkasuma isaanii san naan jeeti namni kaniin sababa saniif baase isiin san deebuu baattu bultii teenyaa badaa naan jedhe. Bultiin teenyaa durumaayyoo ofiitti irra jiraatte malee ani lilliimbee jechuudhaaf jecha bultiin teenya batti. Haa ta'uu hin qabdu. Mee waan tana dachaa sun idduullaan. Abdi. Na dhagaye. Nayya. Intalti ilillii janiin tun xawal walleedha. Dubbiin isii irraa kaate. Nayya. Ashakkiin qabaa'u. Magaalaa kana keessatti yoon nagoma lubbuu namaa rabbi nagaa godhu malee lubbuun namaa ittiin beenjeetee shakkaa jira. Intalti tun anarraa kaatee baarsaa bakka irratti kuchubsitee dubbiinsi achii wanni meeqanuu iddoo deemaa jirti. Ati ammoo guuni bitana keessa isiin intala dhugaan intaltoo intala namni fadhuu miti namni bultii qabu fittuun deessu. Firraa baaftu. Maal balleessite? Maal balleessite? Wanni balleessite ati harkaan jirtu? Wanta kan balleessite qaba ilillee. Mee na dhagee. Jaalalawwan jalli beekanii dabarri beekanii muka gaaraa kana irraas qabdi. Bineensa irraa illee qabdi. Dhaggeeffadhu mee? Amma fakkeenyaaf intalti tun yeroo duraatiif gaafan dura arkuu isuma tana wajjin arge geeletii jettee. Anaa isiin na barsiise. Ayiwaa siin waliif fiddee sii wajjin akka wal qaadhimattanii akkatti arge. Dhageessa? Akkasuma. Ani akkasitti quba qabaa gaa si jibbite baar jaalatte. Jaalalti tun irraa qabdi baar irraa. Fedhu laal abbaa ilmaanii ta'a. Fedhu abbaa ilmaanii ta'uudhaaf. Fedhu jaarsa uleen deemu ta'a. Jaalattee meeshaan tun. Bar jaalatte? Jaalalti irraa na qabdi jettee. Ajaa'ibaa qabdaa. Sababaan isa dhabu ifin ajjeesaa jettee miti dha. Tamam eega akkas jette. Akkasii hayyee namaa jira. Namaa jira moka? Isii tana dureen wajjiyaan. Dhageessee Oromoon keette. Bineensi tokko gartee bineensi gaaraa. Horii ka'ee nyaate. Ajjeesuuf amma ati jala fiite. Yoo fiigee mana namaa seene. Sidaayisi. Mooraa namaa seene sidaayisi. Dhorkaadha seentee baasee ajjeesu. Yookaan seentee ari'uun dhorkaadha mooraa sanii. Amboomee jira. Saniifuu? Amboomee jira. Takka duniyaa tun jaartii namaati. Akkasuma akkasumatti. Yaa bara abbaa mana siiti maa?
Mas guyyaa sana biyyoon fakkeenyaaf mana jiraachuu baadha. Guyyaa ilaalii nuti sin jechuudha. Akkasuma akkasuma telefoonni jiraa miti. Hanga qilleensarra waan deemu jiru kanaan agarree quban qabu yeroo sana amma kun dhufee kun irras dhufee harkatti waan kan kun nadda geemte beektaa. Kana baar jaalalti irraa qabdi gaayiti wanni jirtu dhugumaa jettee gaafattee dhugaa irraa qabdee akkamiin taa'aa jetteen. Bariyool moo intalatee taate kam goota. Ni ajjeefta moo ni ariita. Jaarsa namarraa qabdi intalatee. Maal ari? Tichaasii fi naasoo jira dhaabbata gaati. Achirra jechuun namaa jira. Dhugaa. Aboo intaltuun akkanatti takkaan adda walte abdi bareedliin akkanatti waan inni intalatuu dhageesse mee dhageeyi mee gaafadhu. Akka obboleettii takkaatti. Akkasuma akkasuma. Hayyee dhugaatan jechuun aboo michiyyoo wanti tun sirraan fakkaattu sittis walitti hin deemtu yookaan gurbaa kana bultii qabaa irraa dhaabbadhu yookaan immoo akkana namni furmaata namaa kaadha. Yeroo sanitti. Eeyyuwaa. Jechuu dhuftee akkami bahaar jaarsa namaa jaalatte akkamitti siiyuun kabajoonfatee ansarra jaaladha akkamitti jettee nama mana sii dheeyse. Nama mana sii dheeyse. Alatti ariite. Qaanyidha. Qaanyidha. Qaanyidha jechaas. Fixattee. Qaanyidha. Akkami qaanyidhaan jee. Dhuftee miti geeluma wali qaban. Ani jiru gaayeti dhugaadha akkana. Geeluma wali qaban geeleen irraa dhaabbu namaan jette dhaabbachuu beekna nuti. Waan irraa dhaabbu jaalala isin jenne bar jaalala akkam goota. Jaalala jaarsa namarraa nama qabdu namarraa haftuuqa. Ati ma fixattee. Jaarsa namaatti heermuun hin jirtu. Heermuun hin jirtu. Seera kana sii baase. Seera kana sii baase. Hamma. Seera kana illee Namni baase. jaarsa namaa heermuun jiru. Jaarsa namaati. Laa dhiirtii yoo dandeessa afuris ni fuuti san dhagee. Dhiirtiin fuutii dhalaa nama jaalattee dhala nama baaftu takkaan dhageenya. Amma michiyyoo. Jaalala nama baasa malee bar jaalala baasa malee isin bar qoo gabbeetti harkitteen baasa. Isumaa baase malee. Ammallee isumaa baase. Amma michiyyoon tun. Akka inni baase isin baase. Dhimma biraa isirraa qabdu maal? Ani dhimma biraa takka isirraa hin qabdu. Mee isin usaa. Maali bariitaa? Dubbii hojii Atu deddeebitina. dhimma biraa isirraa qabda? Ambar qaanyidhaan isin jedhu jira. Qaanyi. Yoo mana keessatti isa kee bareeda. Duba qaanyi nama isi baafte janii mana kanan na tubanii qaanyettee numaatu isaan waan jira tumsi jirtaa. Tolchan bakka sitti godhe. Naa isin jidduu jiraami. Naadii isaa dubbii. Ayyee. Ati amma dubbii firra laali. Akka kiyyatti. Dhalaan amma isiin osoo teessuuti dhalaan ni hinaafti. Amma dura waan jetteen dhagee. Ani jaarsa keetu waan jaaladhan dhiisuu jetteen. Ililliin dhagaa gurra kiyyaati. Amma suma intaltii dhalaan namnummaan jaarsa qabu intala tana firra ari'aa jira. Anilleen anarraa kaaseeti maaliif mana kana na hiixaa? Ani obboluma walii qabna nuti intala teessee mana kana na arrabsitu. Akkamiin mana kana na hiixaa anilleen jeen. Naan jettee jirte? Yaa na qofaa miti. Magaalaa guutuu nama hedduu jechuun ni jira. Namni guutuun intala san firraa eegu jira. Intala tana baasuu irratti ati bultii ta'ee tuquu. Akka namni isii jaalatu taate barate. Ana yoo isin na jaalatte anaaf fudhan kenneef ammoo bahar. Isi yoo deebisu baate bultii ta'e jirtuudhaan jirlachuu wal jaalatan. Baarii fi in baarii ta'e isin jaalatte. Maal baay'ee irraa shakkinaawu bultiin ta'e hin jirtu isi deebisu baate. La bahar jaalate jira. Ani immoo jaalatan. Ani yoo isin kooneetu taatan dhugaa itti. Dubbii jaabar. Dubbiin jettus duree wajji jirra. Geerummaadhaan saahibummaadhaan akka obboleeyyan duree wajji jirra. Saahibummaa tana narraan barte isii tana firraa ari'a dirqama fiduun qabaan. Qaanyedha. Nama duree wajji jirtu guyyaa takka isin nama kana jaalatte jechuudhaaf ari'uun jechuun qaanyedha. Hayi mana kiyya dhuftee moo haatumanii mushaakila narra dhaabanii beeka. Wayii sii maa dhagaye. Yoo namni situ mana gaafatu tola jira namni kam situ maa isin mana teessee. Deengedda dhalaa asi dhuftee natu hojjetu kan narraa dhaabuu. Maal ta'u waltaa nama isin ati sarma dura guyyuu isin dhufte sama. Abdii. Akkanatti nama dhagaye. Jaas kun walkeetti illee akkanatti. Abdii na dhagaye. Intala tana duniyaa miti. Anaaf ta'u balajaniimi. Ruwaa iddoo qabna. Duniyaa miti. Anu akka mana kana dhuftuun fadhu jechuudha. Ati uummanni kun intalmaan ani hin feene. Uummanni kun gosummaan irra ijaaranii intala tanaaf ana jalaa baasan. Itti ijaaramanii akka isiin na jalaa baatee baaritti heerumtu. Kan duraa haa godhu takka takka ittiin as baasu ta'anis jalqabarraa kaasee ilaan gammaatti. Intaluma tana as dhuftee ana na diddee anarra nama horii qabu filatte akkamiin mana kana hiixaa'u. Satu boonu tun jaalala dhorku dandeenya. Akka mana kana seetu ani sin barbaadu ta duraati. Dhorku dandeessa jaalala. Ati tanaaf bultii ta'e akka tuqamtu barbaadamu nagaan bultii ta'e oofachuu barbaada. Beeksisa jaalala sin jaan dhiyootan miidiyaa kana waan irra deemu jiru kun agartanii araaraman harkifate. Nama sirba beef jecha jaalala jecha boo gurguddaan gachiise jaalalli tun akka nama goon hin qabdu. Isin dun baar kana jaalatti gaafa na rabbiitii ta'e tana wanna goote duba isii tana
Bahar jaal ay barin tabaari. Dhimma fakkeenyaaf isin tun mana kana dhuftee duree wajji jiranii quba qabani. Amma obboleessi yookaan namni si yookaan wanti harkanii gisee isin akka ta'e ariitu san. Obboleettiin ta'e fassana yoo nama jaalatte yookaan daltee yoo nama jaalatte nama jaartii qabu yoo jaalatte dhuftee yoo kana dhageesse bayna raayitee arii ta'u. Kaanyira kana. Tabaaritti dhiisme. Wayii siin jaa. Ajaa'iba immoo. Tabaaritti dhiisi. Bahari injiree baase si durjiree baate bar. Bahari Injiree si baasu jira. Nama si dheesse kama laata. Injiree si baasu jira obboleettii yaa'u taanaan. Nama si dheesse moo. Obboleettii na dheessi waa balleessee na dheessiti. Wanta kan balleessine bar ni jaalatte. Jaarsa nama ala baasee na dheessiti. Jaartii jaalate jala beekti. Isa jalaba isi baase mana. Akkamiin baa? Isi baase mana. Aadatti rooyitee baafti. Aadatti rooyitee baafte. Dhiirtii waa badni soomti isi sobee baase. jaartii baarii firraa baasee Fatiyaa. Waliin baaftee alatti firraa. Waliin baafteeti. Yoo jaalala sin qabaatin. Dubbii biraa keessa waliin jiran. Dachaas yoo jaalala sin qabaatin isii baasanii miti. Isii baaftee Fatiyaa. Jalaboon qabu kan manuma isaa ta'uu qaba malee. Manuma isaa ta'uu qaba. Jaalatee jalabee malee. Isi jaalate kootuu wette. Isi jaalatee makiinaa keessatti. Amma wayii siin jaa. Magaalaa guutuu kan qabdu akka inni biyyee makiinaa keessa galu. Ati haadha mana keetii qabachiisuu yoo jamoo illi mana kana deebisuu yoo jamoo. Yaa akhi geezoroo duree wajjiraatee guyyaa nan jira akka jaartan qabnetti namatti abbaa bilettee ariitee qilleensa darra gadhiistee waan akkana haasawite tilmaana mareechuu dhabdi maaliif akkas hin jeen akkamitti kamiin akkana dhufte akkam goonette maan gaafatin isin nama mana gaarii qabu. Duba ililliin hin baasuuti ilillii kanatti jeeti si mari'adha. Kaanyidha kana mana keessatti dheessaariu. Duuba makkam ta'uu feetamee atimma. Usnee jaa'imna qabate. Amma wanni barbaadu keessa akkuma dur sanatti gaa'elummaa isaanii deebiin saayummaa isaanii deebi'anii. Saayummaa isaanii. Isii kana jechuun rakkoo jiraattu akka aadaa teenyaatti manguddoodhaan jara kan hundi jidduu dubbanne jidduu fixu. Ati illi sii matee. Illi sitti matee. Maalatti matee. Gaafa. Akkaan harkatti qaanii. Gaafa Fatiyaa fi Fatiyaan araaramee baar mana galee. An baar mana galee. Bultiin isaanii ogunaan ani ilillee ammallee waan namoota hin qabdu waan isii godhe. Jaalatte baarii malee anaa miti bara. Ati maa aartas akkana? Ati maa aartaa? Ati immoo gaafii tana gaafattee yoo isii deemte. Akka nama ilillii jaalatu fakkaatteera. Maa aartee taali? Ilillii tana bara amata meeqa jiran amata sadii bara hojii jiraachuu jiru bara. Duuba intaltii. Obboleettii bara. Intaltii jaarsa namarraa quufan qabu. Waa baarii miti. Yoo jaalatte maa rakkoo qaba? Yoo jaalatte. Baarii miti. Baarii miti abdii ni badha haala. Amma fakkeenyaaf abbaa dirqi deebisee jechuu jira. Ani deebisu. Jaarta abbaa. Awwaarra nagaa rabbi sinaa Ani deebisu. Ana mallee deebisu. Ammallee yoo kaayisii deebisi kanaan jettu ati jaaluma sii qaba. Deebisu. Deebisu ansi. Deebisu dhabe ga'u lallaa. Deebisu. So ati Fatiyaanu hanga kana aaran qabdu ati Fatiyaa irratti. Deebisu. Dirqama ilillee deebisuun qabaan. Barnaa miti keessiin jaalatte baaduu boli. Maaloon isaa. Ati akkasii duba dirqamnummaan ati narra goote. Akka aadaa namaatti. Dirqamni ati narra goote ilillee deebisii naan jettu maal. Isiin tun lubbuu namaan baas. Yakka tokko irraa wanne jaalni jaalatte qofa. Ni jaalattee. Waan jaalatteef jaalala waan jaalatte harkachuu qabdi. Arkachuu qabdi gaasilaas faataa ta'e numaa tooti waan basiita takka keessatti hayyamtaati. Isiinuu siin jaalanne. Baarii maka jaalatte. Amma immoo osoo sii fi isinis hijaa walitti hin taane. Hijaa taane. Mana adda muramne. Maa muramnu. Inni finnaa bakka isin jirtu barbaadi deebisii karaa nagayaatiin isaaniif isaanillee walitti fayyisna. Isaan yoo fedhanna anumaa achitti wala fayyanii rabbi walitti haa fayyisu. Ati siibisii waa walitti qabdan hin qabdu. Fayyaa siin obboluma walitti qabna hoo. Obboluma walitti qabna. Eeta dura wajjiran. Dhiisi amma isiin isaan waan furdaafuut waan ofanaa ofanitti. Isin daalti tun baar jaalatte malee lubbuu namaan baasne maali rakkoon danaa tun boo. Rakkoon danaa tuni. Rakkoo deemu jirtu. Baar jaalachuuf mirga qaba. Abdii kan siin jenne dhage. Maal jette mee? Filannaan siiran. Filannaa maal nama jidduun jira. Ayyee. An akka fiyyatti ililliin akka mana kana deebitee jennaa ijoollee araaramtullee hin barbaadu. Maali? Ililliin bultiin teessii diigamuu feetaa? Bultii teenii bultii maaltu diiga? Bultii tee nagaa bultii maaltu diiga? Ani siin jaalanne ka jaalate baari maaltu diiga? Doomaa irratti isii fiduu baattu bultii teenyaa diigamaa naan jetteeti. Anas bulchaame? Ati na bulchee ni beeka. Taaman waan asi bulchee ililliin dhufteetuma karaa gabaabaa isaanii fi Fatiyaa fi sii. Dirqamaan yaa fi ililliin walitti araaramnu malee bultiin teenya hin jirtu jechuudha. Akkam ta'uuti? Akka saanaan ka ililli sumaa dhimmatti qabaa. Ililliin tun nama jaalate malee lubbuu namaan baasne walummaan ati balaaleffattee ariitu maal? Dirqama ati narra goote ililli fidiif jettu maal? Dubbiin guddatte barratti hin feetan jaalu. Waan hin jiru dhageessa. Eewa. Dhageessa. Michiyyoo san barbaades deebisi. Isifiisis waliif fayyisneet ganta kaanis waliif fayyisne finnee anillee dalagaatti jeddeebe. Yoo san hin taatu. Yoo san hin taane namni dubbii Fatiyaa miti yookaan taara jirtu duniyaa ho'i. Ana maqaan siin jee ati yoo bultii teetii raajaan qabane bultii tee walitti laakin dubbii micuu tanarraa deemu. Bultii tiyyi maaltu balleessa? Ani siin jaalanne. Buutaa ana abdi siin godhe. Ani siin jaalanne maaltu balleessa dubbii? Maaltu siin gee maaltu si dubbise? Adichoo tan bar duree wajjin raboo. Wajjin jiraannoo. Amata meeqa? Amata sadii amata afurii bar.
Wajji jiraanne. Gaafa rakkoos wajji mataa walitti qabanii jiraanne har'aan tan isin ba'an nama jaalatte bahar jaalatte ari'uu qabna bahar dhiira baga jaalatte. Baga jaalatte. Baga jaalatte. Baga jaalatte mana kanatti dunia si dhosi gani aanatu mani. Eenyus tun oggaasan isii mana kana jiraattee akkasuma san ana seeraa jiran nu qole. Na dhageessi taanaan illi deebisi manatti. Deebisu. Deebisu Yoo san hin taane hoo? Deebisu baate taanaan ni naabbiyaa oggaasan. Aboo bultii teellaa jedhu. Waay akkamiin na dhaga'u dhabdisin. Mana kan balleessin dubbiin ilillii maasatti Wanni kana gurra na mana jaatu. keessillaa Gurra na jaatu. amma waan jiru irraa garteemi. Daawwattoota kiyya arguu jirtanii akkuma agartan kanatti dachee illee bagaa hiyyaamee baga dhagee ilillii fiduu baattu bultiin ta'e hin jirtu naan jechuun jira. Tamaam ani bultiin saanarraa haftu bikkaan ilillii fidu as bultiin saanarraa haftu bikka bultiin fatiyaatis diigamtu tafatiyaatu inni diigamte diyaa isaa diigamtu ani rakkoon qabu bikka tanaan irraan kaa'enne haa diigamtu duraanuu fi tumarra jirte jechuudha ilillii of iddeen diigamtii naan jechuun jira haa diigamtu takkanaati daawwattoota kiyya dachaas waan jettuun daawwattoota. Egaa hordoftootaa fi kabajamtoota keenya dubbiin ilillii dachii dandamuun deemtu hanga xumuraatti hordofaa viidiyoo kana waan jettan komentii jalatti isinuu ni beektan. Aywa. No, jaalsa duniyaatti sakkana jaa waan jettan komentii jalatti nuu kaaya.